Harka fuunee hashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota chaayinaalii keenya Abrahaamtik. Nageenyi keenya kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haa ga'u jecha. Egaa guyyaa har'aa kanas immoo yuutubaroonni galii hagamii yuutubii irraa argachaa jiru kan jedhuuf informationii xiqqoo shii qabannee isiniif dhiyaanne. Egaa warroonni chaayinaalii keenya Abrahaamtikiif aaraa taatan subscribe gochuun maatii chaayinaalii keenyaa ta'a isiniin jenna. Garuma informationichaattan isin dabarsa. YouTuber Amerikaa tokko peewubchaay doolaara 800 fi 17,000 ji'a tokko keessatti argata jechuudha. Birrii Itoophiyaatti yoo shallagamu birrii miiliyoona 31 argata jechuudha. Egaa namni kun geemii taphachuudhaan beekama. Subscribe immoo miiliyoona 100 fi 800 qaba jechuudha. Sadarkaa dursaa irratti argama, sadarkaa tokkoffaa irratti argama jechuudha. Lammaffaa irratti kan argamu Habeel Biraanuu doolaara 84 fi 400 birrii Itoophiyaatti birrii miiliyoona 3 argata jechuudha. Egaa namni kun afaan Amaariffaatiin oduulee garaagaraa isin dhageessisaa jira. Habeel Biraanuu jedhama jechaadha. Subscribe 820 ji'a tokko keessatti views nama miiliyoona 21tu isa daawwata jechaadha. Miiliyoona 21tu isa daawwata. ABS TV doolaara 60,100 birrii Itoophiyaatti miiliyoona 2,300 subscribe miiliyoona 1 qaba jechuudha. Shimeemaan yuutuubara Oromootiin doolaara 7,500 birrii Itoophiyaatti 2,285 argata jechuudha. Subscribe 136 qaba jechaadha. Shimeemaan odeeffannoo haala yeroo isin dhageessisaati jira. Egaa odeeffannoo ajaa'ibaa isin dhageessisaati jira jechuudha. Shimeemaan deemaatii daawwadhaan isiniin jedha. Shimeemaan Reedii Hadamtuubinis immoo dhalataa Oromoosi yuutubara Oromooti jechuudha. Innis immoo doolaara 6,500 argata jechaadha. Doolaara 6,500 birrii Itoophiyaatti yoo shallagamu birrii 200,000 fi 47 argata jechaadha. Egaa namni kun subscribe 74 qaba jechaadha. 74 qaba. TVOMN Oromiyaa Media Network jechuudha. Doolaara 5,700 argata jechaadha ji'a tokkotti. Birrii Itoophiyaatti yoo shallagnu doolaara 5,700 kana birrii Itoophiyaatti yoo shallagnu birrii 216 jechaadha. Egaa subscribe 228 qaba jechaadha. TVOMN jechuudha. Egaa sadarkaa 8ffaa irratti kan argamu Mo'aa Oromoo YouTuber Mo'aa Oromoo ni beektu jedhee yaada. YouTuber Oromootiin egaa odeeffannoo garaagaraa saatiitti atattamaan irraa dhageessu jechaadha. Odeeffannoo ajaa'ibaa fi odeeffannoo haqaa dabarsa jechuudha. Mo'aa Oromoo kana deemaatti daawwadhaan isiniin jedha. Egaa Mo'aa Oromoo doolaara 5,700 doolaara 5,700 yoo argatu ji'a tokkotti doolaara 5,700 argata jechuudha. Birrii Itoophiyaatti yoo shallagamu birrii 216 argata jechaadha. Hordoftoota 179 qaba jechuudha. Mo'aa Oromoo. Sadarkaa salgaffaa irratti kan argamu Oromiyaa Media Network doolaara 5,400 kan argattu birrii Itoophiyaa 205 argatti jechuudha. Subscribe 236 qabdi jechuudha. Sadarkaa kurnaffaa irratti kan argamu Habduu Mobile App doolaara 3,600 kan argatu birrii Itoophiyaatti birrii 136 argata jechuudha. Subscribe 81 qaba jechuudha. Habduu Mobile App jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota chaayinaalii keenya Abrahaamtik chaayinaalii keenya subscribe gochuudhaan nu duukaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Egaa nuti odeeffannoo haqaa fi wantoota tekinooloojii irratti wal qabatan atattamaan isin biraan geenya jechuudha. Kanaaf ijoolleen Oromoo wal gargaaraa wal guddisaa jechuun dhaamsa kootii galatooma.